naaf galiira si doorsisaniitu. Abbaa si gaafachaan jira. Isaaniif hojjette? Dhiifama lama koo. Abbaa akkasii isiniif ta'a jedhee hin eegneen ture. Yaaddoo isiniif hin malle isinittan dabale. Dhimmi kun waan tokkollee waliin hidhatan qabu. Kaardiin akkuma tasaa lafaa argee irratti kaaffee keessa taa'ee fakkeessee barreesse. Ani garuu abbaa gaarii miti. Abbaan kun maallaqa sana carraa barnootaa laakootiif. Wanta uumame kanaaf Tomaayyuu itti gaafatamummaan qabdu. Tu kana beekta miti? Miirrati keessa jirtu naaf gala. Omaa gochuu dadhabuun keenya miiratti gaafatamummaa ni uuma. Garuu kun eenyumayyuu hin fayyadu. Siifis yoo ta'e jabaattee yoo si arguudha abbaan kee kan sitti abdatuu fi si ilma isaa ilaalee kan obsu. Ani garuu akkasuma ta'uu hin dandeenye obbo Tafarii.